لجنات سيت لج اناتات سيت لج ميسترات سيت لج هاجرنات فتح لهيبن فتح لهيبن فتح لهيبن ሰላማዊና ያማረች አገርን መገንባት የሚቻለው ህፃናትንና እናቶችን ደህንነትና ሰላም ሲጠበቅ ብቻ ህፃናት በየጫካው በየዱሩ እየተደፈሩ በዘግናኝ ሁኔታ እየሞቱ የምትበለጽግና ከፍ የምትል ሀገር ልትኖርናችን فتح لهيبن فتح لهيبن فتح لهيبن ማርያም አዘነ ልቡናን ታቀል ሐዘነ ልቡናን ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ሐዘነ ልቡና ታቀል ከሌላ ወንድ ወልደሽ በተለይ ሴት ልጅ ወልደሽ ሌላ ወንድ የምታገቢ ሴት ቂጥሽ አልፎ መቀመጥ አይችልም እጻን ልጅሽን ሴት ልጅሽን ይዘሽ መቀመጥ አይችም እናትና አባትሽን ቤት እንደዚህ እጻን ልጅን ታስገድላላችሁት ማለት ነው የእንጀራ አባት ነው የእንጀራ እናት ናት ደምና አጥንትሽ አይደለችም አይደለም በቃ ሁለቱም እጻን ልጅሽን ይዘሽ ማሳደጋችን እንዴት አንቺ አለ እንጨት ትኖራለሽ እንዲ በላሻል በርበሬ ያለ አይደለም ውስጡ እንዲወርድሻል በመቆንጠጫ ነበር እንስሽን መቁረጥ ኮልኮሌዎች እንደዚህ እጻን ልጅን ታስገድላላችሁ ልጄኔ ወደ ልጅሽን ብትወጂማ ወንድ ፍለጋ አትሄጂም እኮ ልጆቻችን ብትወዱ ወንድ ፍለጋ አትሄዱ ተፋተሽ አይደለ ከመጀመሪያ ባለሽ ቁጭ በይ እናትና አባትሽ ቤት ግቢና ምን ሆነብሽ እናትና አባትሽ ቤት ተካይተሽ ብቻሽን ኑሪ ወይልኝ እንዴ ሲያርጋ ዱጋራ ቢንስ እንጀዳበ ማልፍ አከስ ሙደምታት ማልፍ ዱቢዳ አከስ ሙደምታው በለቲኳት ዋና ሶፍት ሞደም ሙአደባ ፈዱሽ ፕሊዝ መዳና ማረት ጀቹዳ ሶግደ ረፈረፊንሽ ጀርቀበ ዱቢ አደባ ፈዱቲ ዱባዱ ጀቹዳ ማን አከስቲ ለፍከሳ ገድ ያሱን ዱጋራ ቢባይነ መደበራ ማን ጀቹዳቲ ዋን ቤክ ተከማላቃ ዮካ ቪዲዮ አንገዱማ ደገፈደገት ዩቲዩብ ራ አቲኮ ዳልተ ቀለቀብ ነምቲ ኦሶ ደለከቴ በከሰነሜ ደለከ ሰነ ካይኔ ነመረቲ ፈረዱ እንደረቲ ነመረቲ ሙርቴሲን ሲትስ ሙርታ ዋንተ ኤፌቹዳ ሲገለሚቲ ድሮአንድሩሳ ሚጫዮን ኩኒ ምን ሳራ ክሬፈተ ከን ሙጫዮሺ hala suukenne sada gude demo namicha shi manera ክሬፈተ ቹዳ ሃቲ መና ሳሞ ፍረ እሺ ተቹዳ ፍረ ሚጫዮ ተናት የቹዳ ሲገለሚቲ ዱቢ ኦሶ አደም ባፈቲኒ ዱቢ ወልት ይላቀንሽ ዮ ሲደንዳሜ ፕሊዝ ቪዲዮ ሰነካሴ ቹዳ ባኢና መደበራ ባኢና መጅብሲሰሺ ዮ ሲደንዳሜ ዳለሺቱ hala suukenne sada አንጀላ ዱኤ ጀቹዳ ዮ ሲደንዳሜ ዋቀ ዮ ሲያጀበ ቹቡሌቲ ኮቸዲቲ ብረደር ማለ ዱቢን ታና ስረት ይላቀን ጀቹዳ የሮባ ኤሮት ሙደብቶ ሲያርጋ ተስገባይ ዲያሴ ተስገባይ ማንፈከስቲ ሙደምታ ዱቢዳት ጊፍቲ ያ ዱጋራ ባይ ተኩ ቪዲዮ ሻርጌ ባይ እንጉበደ ጀቹዳ አንንቲ ሽን ኩዴ ቹዳ ሚያዮስ ንሞ ሶ ቪዲዮ ከ ከናርጊቴ ማልተ ታዳጋው መነቲኒ ውዱ ከሰውልት ቀበተኒ ተሰኒ ኢድሞ ከሰን ቀበተኒ ከዲረ ብራብረ ደቅተኒ ሄሩምተ ኢሰሽኒ ማልት ቤክጣቲ ኔ ቪዲዮ ጀርቃ ፍጤተው ጠገፈቶ ሶዋተ ኩ ከቲ ዱበቹ ዳድረቲ የሮ ብራቲ ፕሊዝ በሩስ ሲፋታው እሺ ኢሙደሚን ዋንተ ኩ ዱበቹ ከቲ እንደሮ ኢትያልቲ ዱበዱ እሺ መዳና ማረቲ በርበሬ የቆመ ሰው ግድ ረፈረፊና ቲንኩን ተስገባይ ማይና ከስ ኦዱዳ ሙደሙ ዱቢዳ ሙደሙን hala sukkane sada micayoshi jala dute akastin jala gude dam tejechuda dosi dandame hala wan tani wani wan babbarira dubbat wan gari jechuda wan nama arsu dubbatin yo ya arkafuni hordofsota kawjamtota channel youtube askata jiratti argamtan jirtu anjara nagaki gada tawaqeyo ega wan baay'ee nama ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf taananii miidiyaa kanarratti illee ta'ee bakkuma adda addaatirree ta'ee waan mutuku waan nu banne tokko gaafa simjenneetuma baqa akkuma namatti dhufetti baafnu gaariin ta'u dhugaa dubbachuuf osoo bitaa mirga laallannee waan kun akkam jennee hubannee gaarii ta'a eenyumaayyuu ta'an dhageechanis waan ishiin jettu dhugaa dubbachuufi ammoo namni ofii gaddarra jira daa'ima dhabde daa'ima kichuu tana dhabde gana suura ishii lixaftee ol baastee waan hin taane dubbachuuf
dhugaa dubbachuuf namni tokko intala qafoo tana jechuudha dhugaa dubbachuuf. Rabbiin waan mucayyoo daa'ima bareedduu kanaa kichuu kanaa kanatti faradee seexana hamaatti faradee harkaa kutee ishiin immoo ganaa madaarratti nama ashaboo nama sannasee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Na kana yaa obboloota koo waan tokko dubbannu odoo laallachaa dubbanne wayyu waan baqaabee dhugaa dubbachuuf waan ishiin haasoftuu fi kuni walittuyyuu hin dhufu. Kan ishiin haasoftuu fi kuni walittuyyuu hin dhufu jechuudha. Ishiin akkuma nama kamittuyyuu abbaa manaa qabdi. Eerumtee daa'ima argatanii carraadha ka dubartiin dhugaa dubbachuuf dubartii taate namni dubartiitti faraddu dhugumayyuu namaa miti. Maaliif jennaan ishiin akka nama kamiitu abbaan manaa ishiitiin adda baatee mana kiraan taa'aa jette dubbatti Amaariffa garuu hin dhageechutti dhugaa dubbachuuf. Kanaaf ishiin kan jette waan biraa fiti jette daa'ima kiyyaa ajjeese ishiin gaafatte tun immoo kan haasoftu kan biraa fecha walitti dhufu. Namni kamiyyuu dhugaa dubbachuu fi waan akkanaa kana gadda kana eenyumaayyuu ta'e Amaaraa ta'e Oromoo ta'e maal ta'e waan daa'ima qabdu gaddi gadda keenya gaddi haadha kana gadda nama hundumaati gaddi dubartoota hundumaati dubartoota qofa osoo hin ta'in abbooliin irree waan laphee nama cabsu waan baay'ee nama azaazansiisudha waan akkanaa kun jechuudha. Kanaaf osoo hin beekin osoo waan hubatin simjitti urufa keessa kaatti. Gizee lama immoo gizee tokko nama ajaa'ibu gizee lama irra deebitee waan biraa haasofti. Kanaaf kana ta'uu hin qabu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko hin nadaffee waaqayyo akka hojii isheetti ishiidhaaf haa kennu. Haadha kanaaf immoo jajjabinaa kennu. Haadha daa'ima kichuu kana dhabde rabbiin waaqni jajjabina ishiidhaaf kennu. Ishiidhaaf haa kennu. Ishiin jajjabduudha kan dhaabbatteetu deemtu mucayyoo kana jirtu dhabdee mucayyoo kichuu bareedduu kana dhabdeetu dhaabbatteetu kan lukaan deemtu ishiin iyyuu nama jabduudha nama jajjabeeffamuu qabduudha dhugaa dubbachuufi garuu mootuni wanni mirraacini gana waan biraa haasofti. Adda baatee erga adda baanee hin turreeyyuu jettee beektanii erga abbaa manaa ishiitti raawwu adda baatee mana kireeffattee ka dubartiin tokko yaa'u nuuroo guddinnatii kanaaf mana taa'uun baay'ee ulfaata. So hojjetachuudhaaf walii gadi kaatti. Mucayyoon kun immoo yaa'u akkuma nama kamituu daa'ima waggaa 7 ollaa biras yoo kaawwatan ni seessi. Araasii miti qabatanii toon ta'anii. Kanaaf warra ollaa immoo manni ishiin kireeffattee jirtu sun immoo haati namicha kanaa firashiiti. Kanaaf ishii bira kaawwattee yaa'u namni kamiyyuu fira dhiisatu halagaadhaa amaneet daa'ima bira kaawwatee deema. Kanaafiyyuu kun immoo waan ishii eenyu jettee miti. Tun immoo ganaa waan biraa haasofte sammuu namaa tuqti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko keessi keenya tuqamee ingidihi namni akkuma beekutti haasa'asii waaqayyoon hojii isheedhaaf haa kennu garuu ishiinis dhaltee of jalaa qabdi. Nama ilmoo qabuudha odoo ilmoo irree qabaachuu baattee haa ta'u hin beektu dhandhama daa'ima mi'aa daa'ima waan hin beekne fi yaa'u hin barti jedhama. Garuu tun niitiin amma nageessu daa'ima kan of biraa qabdu kan of jalaa qabdu silaa akkanatti yaaddu jechuu barbaadeetanii dhugaa dubbachuu miira keessan galee baay'ee tokko waan anaaree fi dogongora kiyyaafis dhiifama isiniin jecha. So waan akkasiiti so waan dubbannu sanii so waan jechuu kaane sanii xiyyeeffannee dubbanne yookiin maal ta'a kan jedhuudha. Ingidihi ishiin akkumatti dhufetti haasofte dhugaa baay'ee tokko na aarsite. Ingidihi seexanaamaadha kan kana godhesi waaqayyoon immoo bara akkanaa kana jalaa isin waa baasu. Dhugaa dubbachuu fi seexana tasar namicha asirras bulee kana godhe malee namni nama ta'ee waan akkanaa ni raawwatas jedhee daa'ima xiqqishuu kanas ni ajjeesa jedhee hin yaadu. So
kuni kan gocha seexanaati gocha daabiloosidha waan ta'eef waaqayyoon immoo nurraa rukutu jenna. Ingidii waan akkasiiti yaa obboloota kiyyaa isiniin jechuu barbaadetanii haasaa kiyya keessattis immoo yoon dogongoraa qabaadhee dhiifama yaa miira keessa waan galee fi dhugaa dubbachuuf aariidhaan waan dubbadhee baay'ee natti dhaga'ama. Mucayyoo kana gaafan argu hedduu takkan dhiigni kiyya na daffee kanaaf wanta jechuun barbaade. Na akkasii waaqayyoonis immoo obboleettii keenyaaf haadha kanaaf jajjabina isheef yaa kennu waaqayyoon ishee haa jabeessu ilmoo bareedduu kanaa dhabde. Na akkasiniin jedhaa turtii gaarii.